Rabbi waa meeqaan itti amanna rabbiin ta'u rasuula waa meeqaan itti amanna rasuula ta'u akkasuma naa deebisaa jedhaan himee warra jalaati. Dhugamaan ammoo barumsi jira ishii waa barata waan xiqqoodha kun waan gadaana rabbi waa meeqaan itti aman waa hagana takka sanannaa deebista rasuula hoo waa meeqaan itti aman ol deebisi na deebisi ol seensisaa naman deebisa jedhimee irraa caqabna amati. Gadaana isin gaafat gadaana waan gadaana gaafadhe waan gadaana waan macarrashaa gaafadhe waan baratamuun barbaachisu ammoo ijoollee jala jalaa galchaa inshallah jalaa bu'aa ijoolleen gaafii kana deebisanii yaa deebisanii naman deebisa jedhu ol seensa mee laala inshallah dhuguman laala mee inuu caqastanii ol deebisa ol seensisa warroonni waa barreeffatan kunniin warra dubbachuu fedhan natti fakkaate. Seensisa haa deebisu tokko rabbii waa jahan itti amanna jedhe tokko waa sadii jedhe tokko waa tokko jedhe akkana kino namni nu deebisume naa dubbisaa kaa isin nama nu deebisu maal tolii gannu oofasii gara nu dabarsitan maali? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Jirtu. Akka gaariidha. Deebii kanan deebistanii? Karoore asumaan yeroo duraatiif salaamta sin jechuun kiyya. Har'a naaf tokkoffaadha. Baga jiraattan hundi keessanuu. Ami walumaanuu. Maal jettan mee? Rabbittiin amanna moo namannu hin amanna jenne. Rasuulatti illee hin amanna jenne. Ergamaa ta'u. Dhugaa. Rabbii waa meeqaan itti amanna rasuula waa meeqaan itti amanna. Namas si gaafata. Rabbii ta'uu rabbiin itti amanna jenne. Dhugaadha rabbiin nu itti amanna. Waa meeqaan itti amantan. Rasuula hoo waa meeqaan itti amantan. Waa jahaan itti amana rabbi. Waa jahaan rabbi itti amanna jette jahaan naa deebisi. Isatti amanu. Yaa? Isatti amanu. Akkanan godhatin kaa isatti amanuu qaraa itti amanna jedhaa jirrami. Malaayikota isaa. Laa dhiisi bakka. Arkaana imaana naa himaa jirta. Arkaana imaana hin gaafanne. Arkaa inni imaana jaa. Arkaana imaana naa himaa jirta. Laa akkanan jenne. Ana miti. Isaa miti lafeetiyya. Ishii ol baa adnaa isin gaafadhe waa gadaana barumsa keessaa macarrashaa isin gaafadhe wallahi. Waan baratamuun barbaachisu garuu. Rabbii ta'uu isaatti amanna ree. Amma gabaabinumaan isinii deebisaa. Lakkoofsa isinii deebisaa. Isinii himu. Naa himtan. Ahmad itti dhaabu Ahmadii kana. Rabbii waa meeqaan itti amanna Ahmad? Waa afuriin. Waa afur wonderful jegnaa dhiira namaati waa afur sirriidha. Waliigalle waa afur. Afran naa himu. Ayyee. Al-imaanu biwujuudillah. Argama rabbiitti amanuu rabbiin jira jennee amanuu warra rabbiin jiru jedhutu jira. Maal jechuun unufa jedhan. Ufumaa akkanatti unufa jedhan wanni marti ufumaa unufa jedhanii amanan. Rabbiin hin jira jennee wujuudummaa isaatti amanuu takka wonderful. Al-imaanu biwahdaaniyyatillah. Tokkichummaa rabbiitti amanuu lama. Al-imaanu bisifaatillah. Sifa isaatti amanuu sadii sifa wayita jennu sifni lama. Sifa zaataatii fi sifa fi'ilii sifti zaatiyyaa sifa fi'iliyyaa jennee sifti fi lama. Sifa zaataatti illee amanuu sifa fi'iliitti illee amanuu. Sifti zaata isaa ammootiin laa yanfakku anhu isarraa addan cittu. Sifti fi'ilii ammootiin mataa shaa'a wayita barbaade dubbata wayita barbaade dubbata. Hayyee naa'am afreessu. Al-imaanu biaf'aalillah. Dalagaa rabbiitti amanuu wonderful dalagaa rabbiitti amanuu afran kanaan rabbitti amanne jenna. Rasuulatti amanuu noo wonderful. Sunillee waa afuri. Rasuulatti amanuunillee waa afur. Waa afuriin itti amanta. Tokko
هو تيوفا ركون قوة تيوفا Bakka nama الإيمان biraatti بأنهم dhiisa kaa. مرسلون Maashaallah siin مرسلون jedhe من sirraa jaaladha. يا حي Wonderful. Maashaallah siin jedhe sirraa fuudhe. Rasuulatti amanuu naa hima. Waa afuriin itti amanna. Ol bahii deebisi ka akka Ahmad barsiisaa kana tabii. Kana dasna jedhee hawuu dasna jette wallahi. Akkanaan namni si gaafata laal. Amantii biraatu si gaafata. Warri peenteellee si gaafata. Warri ortodoksiillee si gaafata. Rabbitti amante jettaa. Waa meeqaan itti amante? Mee akkamitti itti amante siin jedha. Waa afuriin itti aman. Wujudummaa isaa rabbi hin jira jennee warra hin jiru jedhu jira takka. Lammees biwahdaaniyyatillah rabbi tokkicha jennee shariikan qabu gabbaramaa biraan qabu ismi tokkicha jennee. Sadees bisifaatii ammootiin ilaal sifa isaatti aman. Sifti isaa lama sifa zaatiyyaa sifa zaataa. Sifti zaataa laa yanfakku anu irraa addan baatu akka ruuhii akka ilmii beekumsaa irraa addan baatu akka ruuhiidhaa akka ilmiidhaa irraa addan baatu. Sifti fi'iliyyaan tatagayyarin jijjiiramti. Sifti fi'iliyyaan mataa shaa wayita rabbiin kenna fedhe. Sifa isaa dalagaa isaatti amanu. Waa afurii kanaan rabbitti aman. Akkasuma rasuulatti amanu waa afurii rasuulatti aman. Afran sannaa himaa dafa. طاعته فيما أمر Yaa طاعته فيما أمر طاعته فيما عمر wonderful. طاعته فيما عمر وان رسول التي أجج أموتنين تولجت مالي جنان وان رسول التي أجج ومربين التي أجج يجا مالي هوا في ران دبة الرسول فدي في ربي تسانا جج أكسي دبة طاعته فيما أمر رسول تولجت وان التي أجج كيسة تكا وتصديقه فيما أخبر وتصديقه فيما أكبر بقومس وان إني أموتنين ittiin dhufe keessatti dhugaadha wahyiin kun rabbumarraa dhufe waan fidde kana rabbumarraa nuttiin fidde jedhanii waan inni ammoo sitti dubbatu keessa dhugoomsu akbaara isaa keessatti hadiisa isaa dhugoomsu wonderful lama واجتناب ما نهى عنه وزجر وزجر jedhiti sii buuta واجتناب ما نهى عنه وزجر وزجر waan rasuulli irraa dhoggame si dhoowwe dhoowwamu wanni kun akkana jedhee dhoowwami siin jedhe irraa dhoowwamu. Sadii wonderful. وألا يعبد الله إلا بما شرع نعم wonderful. وألا يعبد الله ربي gabbaramuu dhabu بما شرع waan inni karaa godheen malee waan biraa yoo fidde sirraan fuudhamu. Oluma kaatee zuurii shaniin salaatarra na dabbaree jechuun hin danda'amu. Har'a mooraalii qabaa shaniin salaataa jechuun hin danda'amu. Har'a subii sadii godhaa mooraalii qaba jechuun hin danda'amu. Dubbiin dhufte jecha. Waan rabbiin ammootiin ilaal karaa siin godheen isa gabbaruudha. Rasuulli waan ittiin dhufan itti baa'u shartu qubuuli saayi ayyutami'a fiihi isaabatu wa ikhlaasun ma'a jedha warri ulamaa'i. Dalagaan keessirraa qeebalamuu waa lamaani ulaagaa lama. Tokko ikhlaasummaa rab qulqullinnaan dalagu. Lama itti baa'a rasuula hordofu. Waan rasuulli rabbii karaa godheen ammootiin ati ammootiin hordoftee waan san karaa isaanii irra dalagu malee fedhii keetiin dalaguun hin ta'u. Waan rasuulli rabbii karaa sii godheen akka jahaan hordofta. Qabadhu kanallee katabadhu. Waan rasuulli rabbii karaa sii godhe malee rabbiin gabbaruu hin dandeettu. Akka jahaani sanuu akka jahaan karaa jahaan tokko keeyfiyyaa kammiyyaa waqtii zamaana makaana waqtii salaanni zuurii yeroo isaa malee tayaa hin ta'u waqtii yeroo takka jedha. Keeyfiyyaa wudu'a kana lukarraa ol jalqabuu dandeetta. Wuduun eessarraa jalqabama fuula jedhe miilarraa har'a ol jalqaba jechuu hin dandeetta hin dandeettu. Kammiyyaa salaata zuurii kanaarra mooraalii qabaa shan godhuu dandeetta hin dandeettu. Salaata subii lamaa kana sadi godhuu dandeetta hin dandeettu. Sadi jedhe zamaan ji'a ramadaanaa kana har'a abboo ji'ni ramadaanaa mi'ee abboo ji'a kana jijjiiree ji'a biraatii wal jala jijjiiree sooma jechuu dandeetta. Ji'ni ramadaanaa ji'uma ramadaanaa zamana isaa malee hin soomamu. Tayaa hin ta'u zamanni ji'ni ramadaanaa zamanuma isaa malee hin soomamu. Lakki ji'a ramadaanaa kana kabiraatiin qayyaradhaa jechuu hin dandeettu. Makaana shanees hadii namni hajjii godhu wareega oofa. Wareegni boota isaa malee hin qalamu. Namni hajjii qiiraana godhe tak maal eessatti qalama mina. Lakkeen abbootiin hajjii godhe manatti re'ee qalaa jechuu dandeetta hin dandeettu. Achumatti qalama mataana. Waa jahaan rasuula hordofta.
akkaataa jahan kanaan ala hin jiru sirraan fuudhamu man amila amalan laysa alayhi amrunaa fahuwa raddun hadiisa Aishaati isin hin ga'uuree qanii biraallee isinii deebi'a wonderful qanii biraa isinii deebi'a Wallahi barumsa gaarii nu kennan daqiiqaa muraasa ammaa kana keessatti wallahi barumsa ajaa'ibaa barumsa hundi keenya jaalalli keessan daraan dabale wallahi wa irraa fayyadamneedha. billahi jaallat wareedaaki akkas leenca kiyya akkasi wallahi dhugaa dubbachuudhaaf saabit darasoonni waliin an qara'e nama 4 sadi qubattee jirti tokko nahwiin qabu qubate darasaa 200 fa'i qaba tokko sheekuma ulamaa'ii qubsiifatan darasaa 370 qaba an asirra isinii qubadhe qubatoo soo danda'ellee nu qubadhaan wallahi ilmi bareedduu qaba alhamdulillah agarraallee dhiisaan jiru wannan isin gaafachuu barbaade bareedaa kiyya qur'aana suuraa mumtahinaa tokko hedduu nama hunda anaafis hin galle nama baay'eedhaaf hin galle osoo irra nuu baatanii maali wallahi baay'ee ummanni asirratti asallamaa jiran kun irra gaariin abbaa manaa qabu inni kaan immoo haadha manaa qaba eega amananii booda akka taanu haati manaa isaanii sun isiin shamaraa isiin eega asallamte abbaa manaa kaafiraa akkam taati inni dhiiraa eega asallame haati manaa sun akkam taati hedduu namni rakkataa jira يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن سنة وفوق جاتكم gabaabin umatti daqiiqaa takka keessatti waraabattanii isinii himatan tamam matiyyetti daqiiqaa 2 keessatti waraabattanii eeyye hayya sheeka al tokko hayya kaameraa keessa waladha yaa jamaa kaameraa waladhaati dubbii cuunfaa isinii hima cuunfaa dubbii amma booda nama biraallee homaa wanni ati gaafattu hin jirre dubbii irratti quuftu dubartoonni kaafiraa jaarsaaf jaartiin taa'an jaartitu biraa islaame takka jaarsa biraa islaame akkam taya fakkeenyaaf jarri lamaanuu kaafira jaartiin biraa islaamte jaarsi kaafira akkam taati dubbiin bareenni walumaa galatti filannoo isiiti hin eeyti lakki ani aga jaarsi kiyya islaamutti nama biraatti hin heerumu yoo jette eeguu dandeetti filannoo isiiti filannoo isii irratti ni kenni sun jira ta'a filannoo isii irratti yoo dhufee waggaa saditti illee turee waggaa saditti yoo jaarsi ka islaamu ta'e jaartiin sun ammoo tini maal taati jaarsi sun jaartii sanit deebi'uu danda'anii kaa'uma duraatiin dubbiin sa'ii warra nikeen hin jiru lakki nikeen haarawaan itti deebi'aa warra jedhe jira hadiisa eenyu irra qabatanii Zaynaba lakki dubbiin bareenni akkasumatti itti deebi'a dubbiin bareenni maal isitu fedhee eege fedhii isii irratti ilaalama fedhii isiiti waggaa 5 illee eega yoo jette gaafa dhufe jaarsuma isiiti jechuun nikeen haarawaan mini kama awwalaa san warra nikaa haarawaan jedhe jira la dubbiin bareenni akka kan fakam min sahaabaa meeqa ka jaartiin dura amantee waggaa meeqatti eeganaa itti deebi sahaabaa heddutu jira laa yuhsaa adaduhum illakkaa'amu lakkoofsi isaanii heddu ka jaarsi biraa islaamee jaartiin turtee itti deebite hedduudha kanaafuu maali filannoo isiiti jecha filannoo isii irratti yoo islaamte filannoo isiitu laalama hin eega yoo jette jaarsa kiyya haga islaamuu hin dandeetti waggaa 5tti illee taa'u lakki yoo jette ammoo gabaabina dubbiiti wanni isiniin ifii yoo jiraate sumarratti gaafadhu naam qofa dubbattan moo ka jaarsaa dubbattan lamaanuu tokkuma jaarsi illee itti dhaqqabuu danda'a laal jaartiin yoo dura islaamtu taate jaarsi filannoo isii irratti ilaalama jaarsi itti dhaqqabuu danda'a jaarsi yoo ka dura islaamu taate jaartiin sun ammoo tiniin laal
yoo kufriyyummaa keessaa nama biraatti osoo hin heerumin jaartii ammootiin hin kufrii keessa jirtu iddaa eeggachuu jechuun hin dandeenyu nuti warra kaafiraa ajajuu hin dandeenyu. Shari'aan teen kaafirri furuu shari'aatiin hin qixaabama jechuun guyyaa qiyaamaa gaafatama jechuu. Kaafirri shuruu shari'aatiin hin qixaabama jechuun guyyaa qiyaamaa gaafatama jechuu malee nu iddaa lakkaata jennee itti himuu hin qabnu nuti. Wanni isii iddaa jennu hin qabnu nuti. Jaarsi dura yoo ka islaamu taate jaartiin kufrii keessa yoo ka turtu taate maaltu nu ga'e nu makka. Gaafa deebitu bichaa hukmiin gaafa deebitee isiin islaamtee nu laallata. Gaafa kan islaamtee hukmii kenninaaf. Maal jennaan qara jaarsa biraatti hin heerumne akkanumatti etteemi jaarsuma isiiti jecha. Jaartiin dura islaamte jaarsi kufrii keessa jira. Ani jaarsa kiyya eeguu hin danda'a ganni islaamuu jechuu dandeetti fedhii isii irratti ilaalama. Waggaa 5 illee ture jaarsi dhufee gaafa islaame jaarsuma isiiti. Nikaa haarawaa wanni itti deebi'u hin jiru nikaa haarawaa warra itti deebi'a jedhe jira. بمهر جديد وبنكاه جديد ورجل الجيرة نكاه هرا وماري هرا ورجل الجيرة لا دبين بريني جار سما إسيتي يجتشا غافا جار سدور إسلامي جارتين كفري كيسة تيتي جارتين أنو تئدى قدوان ندن كافرة ما فروعك شريعاتي نين كتابة مامي كافر أكنا جتشون قياك يا ما غافة ما جتشو مالي فروع كتاب wanni nu jaartii maaltu nu gahe waan feete ta'uu dandeetti achitti. Gaafa isiin islaamtee dhufte bicha hukmiin oo nu gaafatan itti himuu dandeenya. Akka kana. Gaafii biraa qabdanii? Asumarratti Ustaaz ijoolleen dakaallee waa gaafachaa jirti. Namni tokko shamara tokko fuudhee lachuu musliimadha. Isuma dubbatamaatiin ture. Yoo jaarsi sun islaamummaa dhiisee islaamummaa keessaa bahee haati warraa sun nama kiristiyaanaa nama islaamummaa dhiisee beekana wajjin guyyaa tokkos haa ta'u guyyaa lamas haa ta'u wajjin buluu dandeessi wajjin jiraachuu dandeessi takka. Lammaffaan namni kuni islaamummaatti yoo deebi'uudhaa baate ji'a tokko ji'a lama waan agasii kana wajjinumaan turti moo akkuma inni islaamummaa keessaa baheen isheen carraa qabdutti fayyadamtee iddaa lakkaawwattee jaarsa biraatti heerumuu dandeessi kan jedhu. Gaafii awwala wal jalaa in dheerata. Jaarsaaf jaartiin islaama jaarsa turiddaa ta'e in kafare wal iyaadu billah. Eega kafare isiin jaartiyyummaa isatti dabalamuu hin dandeettu. Haraam. Zinaadha dalayde jechuudha. Itti dabalamuu hin dandeettu. Jaarsi yoo ka kafare taate dabalamuu hin dandeettu. Kuni ka gaafa islaamummaa riddaa kafaruutiin isaa gaa inni riddaa ta'ee kafare itti dabalamuun haraama ishee. Tokko sanii lammeessoon gaafii natti gaafatte maali? Asuma keessa deebi'aa Ustaaz bakka namichi erga kafaree isa wajjin jiraachuu hin dandeessu ergasii nama biraatti illee heerumuu dandeessi jechuudha. Maashaallah. Isiin wanni isaa isii eeggattee heerumuu dandeessi. Gabaabin maali? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Azaanaa jiranii asirraa. Ayyee? Yoo waan jettan hin qabaanne gaaffii lamman tokko qabatanii yoo danda'ame fedha keessanii taate asuma irratti amma fakkeenyaaf akka gaaffiin jalqaba saabite gaafate lamaanuu kaafira turan haati warraa fi abbaan warraa kan ifa naan taane isin gaafachuu barbaade. Jalqabni nikaan yookiin immoo kan walitti dhufan islaamummaadhaanii miti. Nikaan jira. Kanaafuu nikaan jadiidni hin ta'amoo hin tahu jechuun inni isin maalirratti dhaabbataniiti nikeenni ka jalqabaa suni akkasumaan jaarsa isii ta'a yookiin immoo jaartii isaa taatii ka jettan suni nikeenni jalqabaa suni islaamummaa irratti hin hundaa'u akkamitti fudhatama qabaateedha gaaffiin kun takkaffaan kana naa deebisaatii lammaffaatti fufa. Eewwaa
asatti haasawa hedduu jira. Namoonni lamaan kaafira. Intalli biraa islaamtee inni kufrii keessa hafe. Ni kenni sanumaan itti deebi'a inni fedhii isiitiin eeguu dandeetti waggaa 5 illee. Ni kaa'uma saniin itti deebi'a. Ni kenni duraa kufriidha yoo ka jettu taate Rabbi Quraana keessatti wamra'atuhu jedhee waame. Hammaalat al-haxab jaartiin isaa jedhee waame. Rabbi jaartii jedhee waame. Abii Lahabiin jaartii jedhee waame Abii Lahabiin wamra'atuhu kaafira barjarii lamaan. Eeganaa hoo kunillee dhufee jaarsi kuni jaartii islaamte tana nikaahuma duraa saniin itti deebi'uu danda'a. Nikeen warra nikaa haarawa jedhee jira hadiisa Zeenabaa irra dhaabate hadiisnuu haasawa qabaachitti. Warra islaamummaan bichaan addaan baafte jedhu jira. Lakki islaamummaan addaan baase iyyuu. Isiin islaamte matama islaamummaatiin nikeenni bu'e warra jedhee jira. La. Fakam mina sahaabaa jenne raajiyaa dubbii sii meera walayyuu. Fakam mina sahaabaa hedduudha. Ka dura islaamummaa seente eeganaa dhufanii jarrillee islaamanii jaartii ufii fudhatan. Hedduudha. Ka jaarsi dura islaamee jaartiin itti dhufte. Hedduu fakam mina sahaaba. Dubbii raajiyaa sii hime. Warra haasawee jira asitti islaamummaan hin buufti warra jedhee jira. La. Fedhii isii irratti ilaalame. Eegumsa isii irratti ilaalame. Isiin eeguu. Fedhii isii irratti ilaalame. Nikeenni duraa kufriyyummaa keessatti ture sun isumatu itti deebisa isumatu ammoo ni kaasanu. Wamra'atuhu Rabbi jedhee waame. Wamra'atuhu jaartii isaa jedhee waame Rabbiin. Tabbati yada. Hadiisa Zeenabaa sun haasawa qaba. Haasawa dheeratu keessa jira hadiisa. Inni suni maal tayaa faskiidhamu maal tayaan illee haasawatu jira. Haasawa dheeraa dubbii cuunfaa gabaabinumatti sii himeen. Cuunfaan dubbii nikaahuma ammoo saniin itti deebi'a. Haasawa dheeraan akka jiru beekaa fi baran irraa gabaabadde. Haasawni dheeraan akka jiru beekaa. Aboo uummanni ulamaa yaa jiran kinu Abuu Abdallaa na qabuu danda'an kokkeen rakkisuu danda'a. Aboo uummata akkanaa kana barbaadaa baran. Walla uummata gurguddaa akkanaa kana barbaadaa kokkeen aseenuu dandeettan. Akka kitaabaa irraa siin goruu baran wanni das nama jiru. Akka kitaabaa irraa akka fedhii kiyyaa sitti hin dubbadhu. Igala nama amma kitaaba laalladha siin jedhu sanii miti nama kitaaba banee. Bakka isaa beeka fuula inni irra jiru. Haasawa dheeratu jira. Warra islaamummaan bichaan hin buufti jedhu jira. La. Fedhii isii itti ilaalama. Anin eega jaarsa kiyya yoo jette fedhii isii irratti ilaalama. Fedhii isii irratti. Eetu waggaa 5 eeguu dandeettu. Gaafa islaameetiin hin jedhe nikaahuma. Warra nikaa haarawa maarii haarawa jedhee jira hadiisa Zeenabaa qabatanii dubbiin bareenni akka kana. Haga inni islaama'utti eeguu qabdi osoo inni islaama'iin garuu itti deebi'uu hin dandeettu naagalee jira ustaaza kiyya. حرام جرى ربي بركة إذنك يقول علمي تنتي بركة إسني هاقول لتهانيك العلم يا شيخ ربي والله رب الإسناه نم سنجب سمرا رب كمان دس نجيب تبارا نم علمي بيب سمرا رب سنعمل كيس جماعة كنا هندا كيسنو ولما رب نعمل كيس علمي سواب رب نمرا فواكن الركجبان نما ورب جن رب الركاي جدان الركجبان نما فتوى قول جري واهن بينت هقال الركجبان نما نمني ما كجبان نمنا كسكجبان جرو جرا تنافع علمي قرتني صحيحة علمي سواب رب نتهاكن وجزاكم الله خيرا اتدابع نت حرام وسينا جرا اتدابع bae sagaleen biraa wacaa jira. Baraani nama ilmii qabuun jaaladha. Ilmiin das nama jetti. Ilmii yoo jedhan ilmii xixiqqoo miti man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi diini jee rasuulli. Walam yaqul yu'allimu hin jenne laala ibaaraa akka eegam. Nama rabbiin khayrii isaa fedhe beekaa isa godha isa barsiisayyuu hin jenne laala. Fiqii jechuun atta'ammuqu fi diini jechuun keessa gasseenee bahara isa godha jechuun.
ilmi wayta jedhan akkana naaliman ta'an asiin usula fiqii yoon qara'in sarfii yoon qara'in nahwii yoon qara'in balaagaa yoon qara'in mantiqa yoon qara'in qaa'idaa yoon qara'in sii galaa asiin ammoo tiniin musxalaa yoon